obboleessa kiyya baga rabbi si baasee sin jedha ወዳጄ ረጅም እድሜ በህይወትህ መኖር ከፈለክ እንደዚህ አይነት ሴቶችን ፈጽሞ አታግባ ሀያ አንተና ጫላ 911 ድሩ ጉረ ከሰደ ጅርቴ ወገጁ መንሱሪን ከየ ጫላው የቱማ ቢየገለየቹ አየዋት አልተግባባንም ትቼ መጣው ጎታ ኮ baga militan sin jedha baga militoon kan tafarraska on kan miliku hay durbummaa miti mootummaa nuuni jiga daawwanni shamarran nu jala dubbatu iddeef warra akka mansuur qabeenya qabu kanaatu shamarran achitti jaraajinaa jira jee keessan ibsa koy gizakam janaajante gizakam niraa kana akkatolti qabate akka waan goolii lama osoo itti galaa jiru natti hin galle jedhee akka waan nama kakatuuti kanaaf amma mansuur jamaal ameerikaa deem rabbi isaa dabarsu ammallee nama meeqattu itti naaf sii gala እውነቱን ለመናገር እኔ በዚህ ደረጃ ማቀው አንድም ነገር የለም በአጋጣሚ በዚህ ሶሻል ሚዲያ ነው የተዋወቅነው ከዚህ ያለውን ነገር አስተካክዬ ሲሄድ እዛ የውት ነገርና ፖሊስ ለጠራብኝ የነበረችበት ምንም ጥፋት ሳላጠፋ ምንም ሳላደርግ ታስፈራራኝ የነበረው ነገር ስላልተስማማኝ በቃ ይሄ ነገር አስቸጋሪ ሊሆን ስለሚችል ብዬ ስማርት ዌይ እዛ በጣም ዲፕ ገጠር ስለነበረ ወደ ከተማ ሄድኩኝ ከዛ በኋላ ተመልሼ ቻው ብያት አዲስ አበባ እንደምመጣ ነበር የተነጋገረ አዲስ አበባ ከመምጣቴ 2-3 ቀን በፊት በጣም ረጅም ሜሴጅ ጻፈችና ለኢንተርፖል ለፖሊስ ለምን ሪፖርት እንደምታረግ ጻፈች እንዴ ምን ሆነሻል ምን አትብቼ ነው እንደዛ የምትይኝ አልኳት በቃ እንደዚህ አይነት ነገር ካለማ ወደ አንቺ መምጣት የማይጠበቅብኝም እኔ በዚሁ ነው የምሄደው አልኳት ከነ ከሰቲ ማለት ወለቴ bilbilan itti fayyadamu ture bilbila sanarraa kuttee jechuudha seenaa kenne kan beeku ambi faranka baasuu danda'u namatti dawwaluu danda'u nama arguu danda'u bakka antinu manteeni bakka waama kadhattu wayin ta'e biyyatti keessatti kana keessatti gurbaan tokko dabare ture nama sababira inni naasirreessee waan hunda naaf mijeessee indagana akkaawuntii biraa kireet godhadhee birrii sanarratti akka galu godheen asitti deebi'ee galee jechuudha. Ankanas baasuun barbaannes miidiyaa irratti haasa'uun barbaanne tas abadan. Dhiisinuun hin jeen nuti tuqaa kan keen feenu kaleessa akkam si arrabsan silaa isaan siif kabajaa qabaatanii nuti jalaa itin dubbannu ati abbaa biyyaatti kabajamuu qabda yookiin immoo sodaatamuu qabda. Hayi maal jechuudha Mansuur. Dhiisinuun hin jeen waraana asirratti gobbobbee bar. Hayi. Maakii qo'ate shuggutii kee buqqifannaan dubbiin hin taatu dhiisi maaloo. Maakii shuggutii. obboleessa kiyya baga rabbi si baasee sin jedha እኔ እቺን ሴት አላቃትም በሶሻል ሚዲያ ራሷ ደወለችልኝ አሜሪካ እንደምትኖር ነገረችኝ biyya ameerikaa jechuun biyya leenci akka lootuutti loohee lootuun ammoo akka leencaatti jiraatu intala tana miidiyaa irratti wal barree ishin ka jiraattu ameerikaadhaan doktora akka taatee fi doktora keessaa hoo doktora sammuu baqaqsee hodhunaan jette garuu ishin doktora baqaqsuu miti jedhama ፈርስት ኦፍ ኦል ሰርጃን አይደለሽም ይሄን እሷም ታውቃለች አንድ ሁለተኛው አንድ ነገር ማወቅ ያለብህ የሰው ልጅ ይታዋወቃል ይግባባል namni laallachuun jaallachuun fuudhuu waanuma jiraati kanuma hordofeen ameerikaa dhaqee erga dhaqee ammoo naaf hin taane dhiisetin deebi'ee jaam ይግባባል ወደ ሜሬጅ ይሄዳል ሄድኩኝ አየዋት አልተግባባንም ትቼ መጣው goota ko baga militan sin jedha baga militoon kan tafarraska on kan miliku hay durbummaa miti mootummaa nuuni jiga baga militte sin jedha yamma durbummaa fudhattee illee militte taate baga militte tokkofa lammaffaa ammoo jechuudha intalli hadha fuuteetiin mana iyyoo dabdaboo san si geessite mana yoonii maanyaa si geessite ameerikaa keessa osoo jiraatteeti jechuudha bakka qilinxoo si hide qilinxoo keessaa si buufti jechuudha ትቼ መጣው አሜሪካ መኖር ፍላጎቱ የለኝም እኔ ሰንሲት ከዛ በተረፈ የተፈጠረ አንድም ነገር የለም የበደልኳት የበደለችኝ አንድም ነገር የለም ነገር ግን ልንገር እኔ ሳምንት እዛ ስቀመጥ ሰው ጋር ሲሄድ 15 ደቂቃ ስትመጣ ፖሊስ ጋር ነው ምደውልልህ ነው ያለችኝ ከነራ ከነፈ ወኒ ወልሚኒ ወኒ ገርቴ ወልት ሩፍን ተከቲን እንጅርቱ ሃተው ገሩ አከተሳኒ ቶርባን ተቆ እርገቱ ረቦ ዳና ማሳይ በምብረን ደቂ ሳይበ ብራን ደቁ አገራን ሃይ ደቂቁ መቁደሸን ለች ቱራን ፖሊስ ብረን ደወለና እንጅቴ ያ ሃቲ ፋቴ ሞድ ቢሜሲቲ biyya ameerikaa jechuun biyya 911 hin bulan ati waa jennaan 911 feestaalii gurraacha manarraa baate obboleessa kiyya baga rabbi si baasee sin jedha baga rabbiin biyya abbaa keetti si galche kasi barbaade Itoophiyaa gasi bu'ee si hordofuu danda'a jechuudha arti eenyu
si hubata eenyu si gaafata namni tokkichi sin gaafatu achi buute coloqeennaan coloqeessa si gaafatan eessa si soqayyaa Mansuur kiyya cubbuutiyya si qabe taane ammoo cubbuutiyya si qabe. Iyyoodhaaf አንተ የሰው ሀገር ሂደህ ፖሊስ ጋር ደውዬ አሳስርሃለሁ ስትል ሚስት ኢንቪቴሽን የላከችልህ ሴት ምን አይነት ነገር ፊል ታደርጋለህ? mee atumti kun dhuguma rabbii san dubbadhuuti yaani bar gurbaa bira seera kanaan gurbaa intaltire itee irratti himatte yoo kajaaniin kanan jechuudha. Mee dhugaa ka dubbannu yoo kataa'u taate jaartumti tantee takka invaayiteeshinii si ergitee biyya san si fidde poolisa biran dawwala gaafa siin jettu miira akkamii si dhaga'ama. San booda ammas xiqqoo turteetuma ni agartaa immigireeshinaa fi kana kana hunda dawwaleetiin akka ati biyyaa hin baanen si godhanaan jettee jaa. ከዛ በኋላ ምን ብላ ጻፈችልኝ ሜሴጅ ለኢሚግሬሽን ለምናምን ከሀገር እንዳትወጣ አደርጋለሁ ምናምን እብደት ነው እንደ ይሄ ኢነፍቴን ምን ደግሞ ተመልሳ ሶሪ ትለኛለች። በቃ እኔና አንቺ መግባባት አንችልም። እኔ ኢትዮጵያ ልሂድ፣ ኢትዮጵያ ስትመጪ ነገሮቹን እናስተካክላለን ብያት መጣው። አለቀ። ጎታ ኮ በጋ ሚሊታን ሲንጀራ በጋ ሚሊት ኡንካን ተፈረስካ ኡንካን ሚሊቁ hay durbumaa miti mootummaan ni jiga. yaa haadha baatee yaa haadha baatee atis qaxxaltuu akkam seete qaxxaltuu egaa mootummaan ni jiga durbumaa miti baga malee ittiin bir baga rabbi lubbuu san teessi baaseen siin jaa ittiin bir bakka akkasitti wal ta'uu dinnaan intalti gaafa duraa sarjariidhaan nama sarjariiti naan jette sarjarillee miti doktorillee miti ragaan akka irratti gabbaa jirutti warra maqasii doktoriif dhiyeessu gartee. Doktoritti warra dhiyaatu maqasii dhoosanii sanfaa warra dhiyeessu keessummeessitu turte malee yaanii ragaa dhiyeessaa turte ijoolleen. Haa ta'u garuu maaliif ganda namaa deemtee Mansuur kana wanni gootu kan jettuun Oromoon akka malee dallantee yaada garaagaraa irratti kan nataatiin jirti. Xiqqoo turteetuma ammallee akkanuma naan jechaa xiqqoo turtee daqiiqaa 10 turtee dhuftee dhiifama na gaafatti soorii naan jetti hayi maraatummaadha moo maalii yaa wanne kanaa kun amma kun maraatummaadha moo maalii yaa bar hayya anta naa caalaa. Nine one one in duru gurra keessa na jirte ugayu Mansuurin kiyya calaw jeetuma biyya galee jechuudha. Dargaggoonni tokko illee yaada irratti kan turan abboo dubbiin jajjabaatte jedhanii barbarana. Daawwanni shamarran nu jalaa dubbatu iddeef warra akka Mansuur qabeenya qabu kanaatu shamarran achitti jaraajinaa jira jee keessan. Ibsa. Mansuur Jamaa jechuun intala takka Ameerikaatti intala Oromoo caaltuu jamta janaajjanee inni isaa diddamee fuudhu qooyi gisa akkam janaajjantee gisa akkam miiraa kana akka tolti qabate dubbii Mansuur tunis wallaahi nama dhibdee ante ቆይ ኑቲ በር ደላን አሜሪካ ቱማኑ ጀላን ዱበነ ነው መጀና ጀና ኢቱማሶን ልቡ ማሪ ሲፊን ዶል ማናን ኢዳ መንሱርቱ ከሰበ ባውጅራ مرت كنت أصلا أبونا ما مهلك أو مين هلالي مي مرتي ما بنا مفتاح يا ربي إذا فاشينا خنا منصور تو أمريكا سيري هايا نما جلان دوبتو نما هدونا أما ولين برسجت تخني مسكينا فرق ماري نانجت هايا أنا من ديسي هايا قام مالتي شو دندي سندو بيجا يدبنا منصورين كيانغا أما ميوتنا فوري جاتشو فوري مليون فيزا كتير مديفت المديفت نانغا منصور خياوي تبي غارك وقافة دراني ساسا سلام جيت مسبي يو أمريكان نشامل تورو فيجن مليون تيان أشومت ريبورت سيقول فوليسان ستام أكملت أكنات ناس في أوي غندا مرا خنا راني أمريكان ويو فاتي أمريكا تا مي مسكينة فوتا مالتا تمي مي مسكينة تكمي يورابن تبانتي هريانشي ibsaa qofaa miti sheekaa roobeetillee yaada kannate qaba sheekaa roobee akka waan shittoo Mansuur Ameerikaa irraa fideefitti shittoo dilata qolqa qabee nu garsaa jira waan inni ijoo mooji malee garuu shittoo dilata akka nu garsaa jira irra nagoomaami ofii sheekaa. Namni ammootiin beekumsa namaatti naafu akka waan gooliin lama osoo itti galaa jiru natti hin galle jedhee akka waan nama kakatuuti. Kanaaf amma Mansuur Jamaal Ameerikaa deemi. Rabbi isaa haa dabarsu ammallee nama meeqattu itti naafa? Sii galaa? Nama meeqattu itti naafa? Sii galee? Baga deemi aduwwii meeqatu jira aduwwii mataa gadi qabe kenna ilma Oromooti aduwwii meeqa nama meeqatu itti naafa Amaara meeqa itti naafa beeytanii achitti Ameerikaa dhaqee ji'a lamaaf hoteela qabatee tasnaanna'uun isaatu nu gaya bakka dasna jedheen gara kiyya rabbiin isaa dabalu sii galaa. Kanaaf abbaan qabeenyaa hedduutu jira ka isaa olillee Oromoo keessa hedduutu jira laakiin garuu qabeenya isaa akkanatti ammootiin itti fayyadamuun barbaachisaadha. Tola ittiin oolaa jira nama hedduu bira taraan jiru tola itti oolaa jira maa qabaattaadha maa mul'attaadha isi yoo namni mul'atee nama bira taree namni maaliif ammootiin hinaafa maal si barbaachisee akhi rabbii isaa dabarsite na haa dabarsu jedhe. Dhugaa kan keeti sheekaa roobee qabeenyi kan rabbiitii beekumsinis kan rabbiitii rabbiin namaa kannaa rabbiin abbaa fedheef kannee abbaa fedhe dhoowwataa sun
hojii rabbiiti waan ta'eef namni walitti naafuun qabu namni gartee beekumsa maaliif narra qabaate yeetillee walitti naafuun qabu dhugaa kan keeti ani kaja'u dukkaana shittoo banaa jirta moqoo shittoo dilatan eessaa argatte kan jiru gaafii nattaa garuu shittoo garii beer bobaafaa gala dibatanii hunda gartee waan ittiin dibatin huccumatti hin dibatan hunda ofirraa laali waan takka takka addabaafachuu qabdee jechumaaf hin jeeshee qaqayya nagumaa mi'ati. Nama nama waanyi nama guddate argeen beekuan nama ammootiin gadi deemi malee sii dabra yaa'aki yoo ammootiin hanshuu baga isaa dabarse rabbiin anaallee haa dabarsoo jette Mansuur Jamaal fataa jedhii deemi bakke anuus irratti baradhee shittuuf yoo maa'u fataa jedhii deemi. ወንድሜ የሚስትህን ነውር ለማንም አታውራ። ማንም ቢሆን የሚስትህን ያክል ቅርብህ አይደለም። አንተን ባልበላ ላንተ ለአባቷ የማትገልጸውን ገላዋን ላንተ ነጻ አርገዋለች። ልብስ እንደሆንክላት ልብስ ሆናልሃለች። አዎ ሚስትህ ከየትኛውም አልባሳት የበለጠች ምቾትን የምትሰጥህ ነውርህን የምትጠብቅልህ ቆንጆ ልብስህ ናት። ልብስህን እየገሸለትክ የራስህን ነውር በአደባባይ አታስጣው። ሌላው ቀርቶ ብትፈታት እንኳ ነውሯን አትዝራ። በቃ በአጠቃላይ ነውር ነው። ወዳጄ ረጅም ዕድሜ በሕይወትህ መኖር ከፈለክ እንደዚህ አይነት ሴቶችን ፈጽሞ አታግባ። የመጀመሪያው የማታከብርህን ሴት፣ ሁለተኛው ጭፈራ ቤት የምታዘወትር ሴት፣ ሶስተኛው አይኗ እዛም እዚህም የሚል ሴት፣ ሌላው ከፍቅር ይልቅ ለተለያዩ ለውድ ዕቃዎችና ማቴሪያሊስት ለሆነች ሴት፣ ሌላው ራስ ወዳድ የሆነች ሴት፣ ሌላው ንዴቷን መቆጣጠር የማትችል ሴት፣ እሱም ከባድ ነገር ነው። ሌላው ደግሞ በህይወቷ ምንም ስራ ሰርታ ማታቅ ስራ የማትወድ ሴት፣ ሌላው ሐሜተኛ ሴት፣ ሌላው የሰዎችን ትኩረት ለመሳብ ብላ ረጅም ሰዓት የምትኳኳል ፈጽሞ አታግባ። መልካም ቀን። Mansuuriin kiyya gaa akkasi gorsa kannaa ture haa ta'u garuu gaa namni yeroo gariin dogongora akka tasaa intalti miidiyaa irratti an sarjeriidha dooktorii dheettee shawwaddee Ameerikatti illee fiddee garuu turtii yeroo muraasaa keessatti intalti manatti qabuu waan barbaadduuf obboleettii tiyya biyya diyaaspooraa irraa namni dhufee biyya teenyatti nama fuudha malee nama Itoophiyaa irraa ka'ee achitti gartee fuudhaaf achi dhaquu nagarree waan dura oo qabeenya ni qabnaa maalirraa 911 jala satteenyee nu doorsiftan hojjechuu Mansuur Itoophiyaa isa deebi'ee jira. Dubbiin tuni ammoo ajandaa taateeti intalti ganda wayii deemtee himattee uummanni Oromoo irraa wacaa jira. Ajab baga baqatte boo. Illee bakka argite akka ka'u barbaade beeku. Nasri waan tokko waan beekuu qabdu jira. Siif muraa qoy mangistii kiyya eeke. Laal borullee dubartiin Oromoo mana Habashaa dhaqxee dhiira Oromoo kassasti taanaan dhiira Oromoo hanqaashetti taanaan jaarsaaf jaartiin Oromollee yoo wallolan mana Habashaatti dhaqaniitiin wal himatan taanaan wanta kana hoo ilaalcha keessa galchitee jirta. Miyuutu nan godhina please warri miyuutu hojjetu. Irraa baratuuf keessattuu Miyuuta taaluun kun irraa baratuuf malee rakkoo biraatii fi miti. Asirratti illee deebii akka kennitu barbaada. Marti keessanuu Mansuur taatee ayyaanaa taatee nama biraa taatee maal ta'uuf deemtanii hin dhaginaa qara dhaxxanuu hin gaa. Dhugumaa isin jedha dubbiin achi bira akka mucattiitii miti. Kamucatti Mansuur arrabsinaa yoo nuun jedhetti dhiibna. Jaartii keeti titu beekaa haadha manaa keeti Mansuur dhaabachuudha. Yoo isin Amaarallee taate Tigreellee taate naa dhiisaa hin tuqinaa jette sii dhiifna. Rakkoon hin jiru. Manni murtii daalachaa waa akkanaa kana waan Oromoon hin feene ani hin fedhu jaartii tiyyan tuqii yoo naan jette Oromoo afootti hin tuquun. Garuu isiin akkasi simiitee isiin saaxila si baaftee waan ati hin qabne mara sirraa himtee maqaa si balleessitee kun ilma Oromoot obboleessa kiyya hin jenne bara abbaa warrummaadhiis. Olma Oromoot gurbaan kun Mansuur nama jabaa Oromooti. Nama Oromoo mataa ol qabsiisu yoo suufii uffatee deemu girmaa mogosii isaatiin Amaariniif Tigreen aartee bobeettu jettee illee sirraa hilanne isiin. Dabalata mana Iyyoodaaf jechuudha. Inni jechuudhaan dhiira ta'ee inni gaafa si arrabsu sirraalee hin dhorgine. Iyyoodaaf irra gortee si arrabsaa turte mi'aadan. Akka inni nama gubu nutti beeka gubaasa. Ati caaltuurra Mansuuritti hin dhiyaattu. Isa tun ta'in daalacha wanti guddaan maa inni bakka maalillee haa ta'u nama 9,800 jiru kana booda maqaa koo hin kaasinii anis maqaa kee hin kaasu yoon sitti balleesse dhiifamaa waliin jennee walirraa deebineerra achi booda deebiteeti kan isheen achis galte miti kana dhiisuu qabnaan immoo in kaasu maqaa kee jennaan kana booda maquma ishee kaasuu hin barbaadu. Kanaaf jennaan daalee koo ituma itti kaasuu dhiifnee dhiifama gaafattes
maal jettes kana booda maquma see ajandaa gochuu hin barbaadu ndaalee kiyya. Ana akkan gafaatti kanan sitti maddu bakka naa dhiisi hin barbaachisu bakka. Yaa kabira isiillee barbaanne lafa isheen jirtutti dhaabbadhu ni ga'a. Bakka deebii jennaani kanatu wayyee qaba. Isin keessaan itti himaa. Maqaa isaan kaasinii wanti midhamte jiraannaani wanti inni si irraa fudhatu yookiin wanti inni si godhe jiraannaani nutti mi akka oromummaatti akka obbolummaatti hin gaafannaani jedhaanii gaafadhaanii keessaan. Kanaan ala garuu arrabsamuu ishee oromummaa isii qoy namitti tana sooshaal miidiyaan beekee itti qara oromummaa isiitu hin beekedhaa turte oromummaa isii irraa hagam amantaa qabdaati. Tigiroota irra guddina warri an caaltuu ayyaantu ilaalu taasifteen aadaa namni tokko afaan taasa'ee maqaan isaa maqaa sana ta'ee jennaan. Keenan beeka jedhaa jiram daalacha. Nageenye? Nan beeka. Mansur, meray eke meja dhibe hodinaasa. Ati Mansur akaakayyuu isii abaabayyuu isii eessum durbii isii warra haadha isii warra abbaa isii beektaa. Intalli Oromoo. No beektaa jedhaadha beektaa warra baratteettaa obboleeyya isii beektaa. Eessum durbii isii beektaa. Beeka dhiisa. Oromoo. Daalacha akkasumaan beektaa caaltuu jedhamtee miti oromummaan dhiigaan qofa miti maal taate daalee waan beektu baay'ee darbee immoo Oromoo ta'anii akkana wal arrabsu akkana wal godhuun hin jedhu hin barbaachisu anis dhiifama naa godhe jedhee dhiifama olii goonee gatii cufnee fi thank you wanti guddaan maa inni wanta narra baradhe ammaa nuti mataa keenyaan guddaa ta'uutu beennuu of xinneessineerra kana an akka nama tokkotti of bareen jira kanaan duroof hin beekuu dhugaa haasa'uuf jennaan nama siyaasaas miti nama waa biraa haasa'uus miti jireenya mataa kooti nama jiraatudha garuu kana keessatti tokkummaan miidiyaa kanarratti baay'een nama keenyaan jiru namni giisilaatii 4,500 afaan kana gatuma beekuu nu dhaggeeffataa jira ituu afaan kana hin beekne namni kun hundi taa'ee sin dhaggeeffatu bari kana kun hunduu namuma keenyaa jechuudha kanaaf jennaan kana ofirratti baruun koo anaafuu waan guddaa gatii ta'ee fi isa dhiifnee karaa biraa haasaa biraa tapha biraa amma sirba haaraa ba'e natti maatii sirba afaan Oromoon isinii banee ittiin bashannanna. Akkas gama biraan